seerri biyya kana fooyya'uu qaba. Namni nama ajjeese battaluma sana du'uu qaba, ajjeefamuu qaba kan jedhu yaada kootiim. Nama ajjeese mana seeraa geessuuf ganaa seera itti muruun hin barbaachisu. Biyya kana keessatti wal ajjeesuu fi yakka gara jabinaa walirratti raawwachuun kun babal'atee itti fufee jira. Duuti kan dhaabbatuu fi wal ajjeesuun kan inni dhaabbatu yoo nama ajjeese ajjeesan qofaadha. Waa malee yaada kana hin kaasneem waan garaa na gube waan sammuu na dhukkubse tokkotu jira. Barattuu of gargaaruuf osoo deemtu ajjeefamteem. Barattuun kun barattuu Daraartuu Lammeessaa jedhamtiim. Mooraa yuunivarsiitii Asoosaa keessaa ba'uun hiriyoota ishii waliin hojiif osoo deemtu namni waraanee karaa irratti ishee ajjeeseem. Daraartuun barattuu waggaa arfaffaa muummee ji'oogiraafii yommuu taatu dhalattuu godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qebbee turteem. Taateen kun kan mudate guyyaa gaafa 7 ji'a 9 2016 ganama sa'aatii 2:00 hojii hojjettee of gargaaruuf osoo adeemaa jirtu gochi garaa jabummaa kun irratti raawwatameem. Battaluma taateen kun ishee mudateenis hospitaala Asoosaatti geeffamtus lubbuun hafuu hin dandeenyeem. Barattuu Daraartuun. Namni barattuu Daraartuu ajjeese kun sababa maaliif yakka kana akka ishee irratti raawwate hamma yoonaatti wanti barame hin jiru. Battaluma yakka kana raawwateen miliquuf yaalus hawaasa naannoon qabamuun to'annoo seeraa jala oolfamee jira. Reeffi barattuu kana amma maatiifis ergamee jira. Kan baay'ee nama gaddisiisuu fi garaa namaa gubu immoo barattuun kun barana eebbifamtiim. Eebbifamuufis kan ishee hafe guyyoota 43 qofadha. Otoo isheen eebbifamuuf guyyoota kana qubaan lakkaawwattu budaan nama nyaatu kun gidduutti karaa irratti ishee kuteem. Barattuun kun akkuma hiriyaa ishee baradheen of jijjiiree maatii koof nan dabarsa jettee otoo dhamaatu karaa irratti citteem. Egaa ani yaada koo ibsadheeraam. Namni nama ajjeese ajjeefamuu qabaan ammas yaada kootiim. Garaa walitti jabaachuun akka malee wal ajjeesuun yakka gara jabinaatiin wal gidirsanii wal ajjeesuun biyya kana keessatti baay'ee babal'atee jiraam. Kanaafiyyuu nama ajjeese ajjeesuutu falaam. Otoo seerri haaraan akkasii biyya kana keessatti bahee diriiree namni wal ajjeesuu ni dhiisa jedhee nan amanaam. Kanaafiyyuu seerri haaraan namni nama ajjeese kana booda ni ajjeefama jedhu bahuu qaba jedhee nan yaadaam. Gaafa sana du'i namoota baay'ee ni hir'ataam. Seerri kanaaf dhaabbatus jiraachuu hin qabuum. Kun yaada kootii. Isinoo maal jettu laataam? Nama ajjeeseef dhiifama gochuu fi mana sirreessaa galchuu moo ajjeesuutu seeradha jettuum? Kun yaada kootii. Yoon dogoggore na of galchaa. Ulfaadhaa.